oduu ammee gamtaan Awurooppaa qoqqobbii Suuriyaarra kaan kaasuudhaaf walii galtee jirti. Tiraampiis mootummaan Ameerikaa dheengadda daawwannaa hojiitiif Suudi Arabiyaa kan dhufe jettee qoqqobbii Suuriyaarra kaa'e akka kaasuu deemu ibsuudhaan gamtaan Awurooppaattis ammoo har'aan tana qoqqobbii Suuriyaarra kaa'anii turan akka kaasan walii galaniiti jiran. Akkana gariin ammaan tana jechuudha Suuriyaa bulchaa jirtu Ahmad Al-Sharax faan jechuudha yeroo qoqqobbii Suuriyaarra kaa'anitti jechuudha garee tana shororkeessa jechuudhaan warri lixaa guutuun shororkummaa ila galchaa turan amma immoo hariiroo wajjin uumachuudhaaf erga jechuudha isaan aangoo qabatanii humnaan jechuudha mootummaa abbaa irree Bashar al-Assad jechuudha humnaan jechuudha fonqolchaniin booda waamicha godhaa fi turuu isinii gabaasaa turre akka gargaarsallee jechuudha deeggarsa taasisaniif biyyoonni hedduun Awurooppaan tuni isinii gabaasaa turre ammas qoqqobbii kaasuudhaaf jechuudha walii galaniitti jiranii jechuudha akkana gaafa ati jabaatte abbaan fedhe si firoonfata arra diina si godhatanii diinni dhaabbata addunyaa kanarra hin jiru jechuu asumarraa hubannaa jechuudha. Kanatti aansuudhaan Yuunaayitid Kingdamii fi Faransaayii Kanaadaan dhimma Gaazaa irratti Israa'el akeekkachiisa. Biyyoonni sadeen kun duula haleellaa waraanaa Israa'el jechuudha Gaazaa irratti gaggeessaa jirtu babal'isaa jirtu kana yoo dhaabuu baatte tarkaanfii akka Israa'el irratti fudhatan Israa'el akeekkachiisanii jiran. Mootummaan biyyoota sadeen kanaa Israa'el haleellaa waraanaa jechuudha hatattamaan akka dhaabuu fi gargaarsi namoomaa Gaazaa akka seenu akka hayyamu waamicha dhiyeessanii jira jechuudha. Israa'el hatattamaan jechuudha gargaarsi namoomaa akka uummata Gaazaatiif godhamu hayyamu qaba. Waraana amma gaggeessaa jirus dhaabuudha qaba jechuudhaan Yuunaayitidii fi akkasuma Kanaadaadha Faransaay jechuun mootummaa sadeen kun akeekkachiisanii jiranii dubbatanii jiranii jechuun mootummaa Israa'el irratti. Israa'el amma itti guutamuun isaa dhiyaatte fakkaatti warri lixaatis isa garagalee jira. Tiraampi akkuma isinii gabaasaa turre oduulee keessatti jechuudha waliin mufachuu isaa huutii wajjin waliigaluu isaati. Achi huutileen achirratti nuti Israa'el isinii tanaa acha hin dhaabnu jechuudhaan ibsa waliigaltee san irratti deebifteef jirti jechuudha. Achirraa qiiqiin jechuudha akka malee jechuudha wal dhabdeen Israa'el fi Ameerikaa hedduus jira jirti. Awurooppaanis biyyoonni hedduun ammaan tana akka beekamtii jechuudha Gaazaaf hannaa jirtu isinii gabaasaa turre hannaa fi jirti jechuudha. Kana jechuun Israa'el warra lixaa biraayis garteemi deeggarsaas ta'ee firummaa dhabaa jirti. Kana jechuun gaa uummata Gaazaatiif tumsi rabbuma biraa yenna. Kanatti aansuudhaan mootummaan Ameerikaa Tiraambii fi mootummaan Raashiyaa Puutiin bilbilaan waliin haasoof akkuma jechuudha ballamatanii turanitti isinii gabaasaa turretti guyyaa har'aan tanaa bilbila sanii wajjin haasofnee turan waliigaltee dhukaasa dhaabuu jechuudha Yukureenii fi Raashiyaa irratti akka jechuudha Tiraambii Puutinii mari'achiisuu bilbilaan ni haasofaa jee akkuma wallameetitti wajjin haasofee waa'uma kanarratti dhimma jechuudha waraana dhaabuu Yukureenii fi Raashiyaa duratti akka jechuudha Raashiyaalleen waraana dhaabuu fedhii qabdu irraa hubachuudhaan gabaaseeti jira. Mootummaa Yukureen immoo kanuma hordofuudhaan bilbila Tiraambii fi Raashiyaa kana ammallee Puutiin waraana dhaabuu fedha hin qabdu jechuudhaan himateeti jira. Arragaa oduulee jechuudha biyyoota alarraa isinii eegallee oduulee duratti jechuudha gabaafamtu gama boodatti aansuudhaaf tan duraa jechuudha biyya keessaa eegallaa ammoo tan biyya alaa eegalleeti ta biyya keessaa garama boodatti isinii argina jechuudha. Dhiifama naa godhaadha ammoo mallattoo jechuudha gurratti na tuquudhaan ammallee maatii keenya taanutti dabalama dhiyeenya kana isinirraa oduudhaanis bannee turre. Kanatti aansuudhaan mootummaan Somaalilaandii Abdurrahmaan Irroon guyyaa bilisummaa biyyoolessa Somaalilaandii kabajaa sanirratti jechuudha biyyoota 130f waraqaa xalayaa barreessee fi jira beekamtii biyyattii akka Somaalilaandii kannaniif. Ammoo caalatti addatti Itiyoo dabalatee jechuudha Keeniyaa, Jibuutii biyyoota ollaa isaa kana ammoo galatoonfateetis jira. Somaalilaandiin gaa erga bilisoomtee jechuudha erga Somaaliyaarraa cabxee jechuun nuti biyya iftaan jettee jiraachaa jirtu ifiin bulchaa jirtu waggaa 34 geessee jirti. Kanarratti immoo Soomaaliyaan ammallee qaama keenya jechuudhaan akka qaama ifitti ilaalti. Ammoo beekamtii jechuudha biyyattii addunyaarraa argachuudhaaf hedduu tattaafachaatti jirti. Ammallee booda deebi'uu hin qabdu biyyoota 130 immoo xalayaa barreessitee jirti akka jechuudha beekamtii biyyummaa kannaniif. Biyyoota 130 kanneen akka jechuudha Dubaay dabalatee Itiyoo, Keeniyaa, Jibuutii ollaa kanas hunda wal eegala biyyoota 130. Kanarratti dhiiroo yoo biyyoonni 130 kun waamicha xalayaa barreesse kana jechuudha deebisanii fi kan hayyaman ta'e Soomaaliyaanoo maal jetti qaama narraa ta'e jechuudhaan qaama ifirratti ilaalte mormaatis turte akka beekamtii kan nu diddaa jirtu jechuudha isin gabaasaa turre. Kanaas gaa kan jala buunee isin gabaafnu
kanatti aansuudhaan ambaasaaddarri Ameerikaa kan Finfinnee keessatti argamu guyyaa har'aan tana Tigraay seene gargaarsi namoomaa Tigraay keessatti jechuudha biyyoota garagaraa irraa ergamaa jiru hangam takka jechuudha hawaasa qaqqabaa jiraa laaluudhaaf Tigraay seeneeti jira. Tigraay seenuudhaan achi oole. Kanatti aansuudhaan biyya teenya keessatti ogeeyyiin fayyaa jechuudha duula hojii dhaabuu guyyaa har'aan tanaa naannolee garagaraa hospitaala garagaraa keessatti gaggeessiteetii jirti. Kanarrattis namoota baay'ee tarkaanfiin hidhaa qaama mootummaatiin irratti gaggeeffamee namoonni immoo 80 takka hidhamuun gabaafameetii jira. Namoonni baay'eellee jechuudha akka jechuudha reebamaa jiruutu dhagahame. Ogeeyyiin fayyaatuun jechuudha mirga namummaa gaafattee jechuudha miindaan isaanii akka dabalamu miindaan duraan kan namaaf jiru jireenya isaanii ta'ee wal qixxaatu waan dhabeef jechuudha duraan lubbuu namaa baraaruu turre amma keenya baraarraa erga jaan turanii jiran Dr. Abiyyi jechuudha ji'oota muraasa dura gaafa isaan jechuudha ogeeyyiin fayyaatuun mirga isaanii jechuudha gaafattetti abshiraa jee hanga tokko miindallee hanga birrii 500 waa maallaqaa miti irra dabalee fi ture ammaas jajjabeessaa ture yeroo sanitti biitti qormaata keessa jirti isi qormaata keessaa baanetti isiniitti dabalaa jechuudhaan hedduu jajjabeessee galatoonfachaatis ture ogeeyyii fayyaa tana arrammoo waan adda godhaa deebisaa gaafii isaan gaafachaa jiran kanaaf deebisaa hin laanne dhiirootarii Abiyyii fi Jawaar Maammakuun akka malee diina dhaabbataa san fakkaataa waliif jechuudha diina akka malee wal jibbaan isaanii immoo jibbaa diinni dhaabbataa hin jiru diina dhaabbataa sanii waan walitti dhiyaatu fakkaata jechuudha diina dhaabbataa san waan isaan jidduu jiru fakkaata tarii ogeeyyii fayyaa tana jechuudha daranuu jechuudha hojii dhaabutti kan geesse Jawaarii yookaan Jawaar Boodammaatis anaatu akkana goosisee ji'eeti jechuudha irratti dhaadata waan jiruuf ogeeyyii fayyaa tanaaf deebisaa laatu ture fakkaata jechuudha yeroo jechuudha fikirrugaa yeroo jechuudha xinxallu. Maaliif jennaan mataan kun gaaguroo goyyuu ta'ee jechuudha akkanuma sirran taa'u faayaaf ittiin waa xinxaluudha. Haa ta'u garuu ogeeyyoota fayyaa silaa galataatu mala deebisallee deebisuudha qabaaf jechuudha Dr. Abiyyiinis mootummaan biyyattii ammoo jechuudha Jawaarii fi Abiyyiin ammoo obboleeyyan Oromoo ta'uu isaanii jechuudha isaan lachuu waliif ragaas ni ba'an waan isaan wachuu wal jibbisiise garuu taphuma siyaasaati siyaasaan ammoo obboleeyyan waluma nyaachiftu dhugaadha garuu walitti rabbi haa fiigisu jenna. Ogeeyyitii fayyaatiif ammoo galataa fi miindaanis ni malaaf ammoo ogeeyyitiin fayyaa jechuudha Dr. Abiyyii fi Jawaaris ni caalan akkamitti caalan yoo jedhan isaan kun jechuudha lubbuu nama tokko isaan nama tokko ammoo ogeeyyiin fayyaa tuni lubbuu namoota hedduu hawwanii fi hayyoota keenyaa fi harmoota jechuudha hayyoota keenyaa fi akkasuma abboota keenyaa daa'imman hedduu jechuudha kanneen dhukkubsatan kanneen akka malee ta'an miidhaman hunda jechuudha wallaananii jechuudha sababa ta'anii gaa erga rabbiitii abbaa wallaansaa kan nama fayyisu rabbuma ammoo sababa ta'uudhaan dhugumatti hojii baay'ee jechuudha hojjechaa jiran jechuudha kanaaf Abiyyii fi Jawaaris ogeeyyiin fayyaa isaan lachuu ni caalan kanaaf isaan lachuu ogeeyyii fayyaatiif galata kannaa fi akkuma jechuudha mirga isaanii gaafachaa jiranitti gara hojii deebisuu qaban ammoo ministeerri fayyaa akka gabaaftetti jechuudha duulli hojii dhaabuu kamii waggeeffamee hin jiru hospitaalli garagaraa jechuudha ammallee hojii isin dhaabne hospitaalli guututti hojjechaa jira dooktorootiin jechuudha hojjechaa jirti jechuudhaan dubbatee jira ammoo dubbattee jirti jechuudha ministeerri fayyaa. Walumaa galattuu jechuudha ogeeyyiin fayyaa mirga isaanii gaafachaa mirga immoo sirriitti gaafachaa jiranii kanaaf mirgi isaanii eegameetuma gaafiin isaanii deebi'uudha qabdiif akka jechuudha mirga gaafii jechuudha ogeeyyii fayyaa tapha siyaasatti makanii mootummaanis jalaa calin jenne kun jechuudha wannan taane itti fayyadamuudhaaf akkasitti wannan taane jiddugalumatti jechuudha deemaniituma ogeeyyiin fayyaa mirga isaanii kan gaafatan argachuudha qabanii jennaa jechuudha akka nama tokkotti akka nama yaadutti xinxalutti. Kanatti aansuudhaan deetaa ministeera nagayaa duraanii obbo Taayyee Danda'a guyyaa har'aan tanaa mana murtiitti dhiyaatee jira. Manni murtii har'aas jechuudha osoo hin xumurin ballama biratti dabarfameefiiti jira jechuudha ballama biratti qabameefii jira. Taayyeen gaa irra deddeebiin yeroo duraattis Dr. Abiyyi jechuudha mana murtiitti hasasee ture sanii isin gabaasaa turre ammoo dhiyeenya jechuudha waa'ee ogeeyyii fayyaatiin wal qabatee akkasuma hawaasa biyyattiitii fi rakkina jechuudha biyyattii keessa deemaa jirus irra deddeebiidhaan kan dubbataa jirudha. Kanatti aansuudhaan Chaayinaan garee ogeeyyii fayyaa waraana biyyattii ergama waggaa tokkoof gara Itiyoo ergiteetii jirti. Ministeerri ibsa baaseen jechuudha garee ogeeyyii fayyaa waraana jechuudha gara biyya
ittiyootti ergine kun ammoo akkaan guddaadha jechuudhaan dubbatee jira. Kun cuunfaa oduu guyyaa irraan tanaati. Oduun irraa qabna kana fakkaata. Kan biraatiin hanga deemutti sheer duutuudhaan facaasa anka isiniif dhiyeessu oduu ammeeti oduulee jechuudha. Akkuma duraanii guyyaa guyyaan isiniif jechuudha oduulee haaraa akka itti deebinu isinii deebinee jirra. Kanaaf mallattoo gurraatti argame irra jirtu godhaan subscribe godhaa nutti dabalaa namoonni haaroon jechuudha. Maatii keenya ta'uudhaan oduulee guyyaa guyyaan kan isin biraan geenyu ta'a. Nuti immoo siyaasarraa dhaaba tokko deeggaruurraa bilisaa jechuudha. Nagayaan nuuf tura oduma bichaa isin biraa ga'uudha addunyaa